بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا ورودي بسدي جاتما. Guyyaa har'aa akkuma beekamu keessummaa nama lamaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummoota kana keessaa isin dura namoonni fuula beektanis jiraachuu mala ammoo akkuma aadaa teennaa keessummoota teennaa wal isin barsiifnee gara sagantaa keenyaatti dabarra. Dura dursoo akkuma dubartiin hangafa jedhan adde Haliimaa irraa jalqabna. Adde Haliimaa mee eenyummaa keessanii irraa jalqabaatii mee hordoftoota keenya nuu salaama. Hayyee galatoomaa. Maqaan kiyya Haliimaa Loloo jedhama. Dhalattuu gada Basaasaati. Garuu waggaa dheeraaf biyya Ameerikaa Minisootaa keessa jiraadhe. Hayyee akkasuma obbo Ahmad isinillee hordoftoota keenya wal baraati sagantaa keenyatti dabarra. Hayyee maqaan kiyya Ahmad Daaluu jedhama. Dhaloonni kiyya godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaati. Jireenya kiyya amma magaalaa Shaashimannee jiraadha. Dhaabbata gargaarsa daa'imman qaamamtoota kennaa keessatti daayirektara yookiin manaajera dhaabbatichaati. Hayyee galatooma adde Haliimaanis naa hundeessituu fi hooggantuudha. Mee adde Haliimaa waa'ee dhaabbata kennaa forkit mee akkamitti nu ibsitan dhimmi keenya guyyaa har'aa wanti irratti haasofnu waa'ee kennaa forkit waan ta'eef mee waa'ee kennaa akkamitti hawaasaaf ibsitan? Kennaan dhaabbata qaama miidhamtoota gargaaru akkaataan hundeeffama isaatis sababni daa'ima kiyya hangafaati. Maqaan isaatis kennaadha. Qaama miidhamaadha daa'imni kiyya. Biyya alaatitti biyya Ameerikaanitti dhalatee gaafa inni dhalatee baay'ee gadda guddaatti natti ture. Haa ta'u malee biyya san keessatti akkaataan qaama miidhamaa itti tajaajilamu, mirgi isaanii akka itti eegamu, namoonni isaanii akka itti tikfamu baay'isee nama hawwata. Wanta hedduu biyya alaa kanarratti ta'u keessattuu biyyoota guddatan kana keessatti haga dandeenyeen waa mara osoo gara biyya keenyaaf hin deebine yeroo hedduu hawwina. Kun ammoo keessattuu wanti qaama miidhamummaa disabilitii laguu guddaadha biyya keenyatti. Namni waan kanarraa haasa'u stigmaan isaa baay'ee guddaadha. Aadaa duubatti hafaatu jira waa'ee kanarraa. Kanaaf jecha ani biyya san keessatti riisoorsii guutuutu jira. Daa'ima qaama miidhamaa qabattee dhalatuun yookaan qabaatuun baay'isee ulfaata. Waan salphaa miti. Haa ta'u malee bakki jiru ammoo baay'ee garaagarummaa guddatu jira haala biyya keenyaatti haala biyya sanii walitti fidee ilaalu. Kanaaf jecha rabbiin sababa waan kanas mana kiyya fide akkasumas immoo achi taa'ee osoo daa'imni kun biyya kanatti dhalate maal ta'a sababa jedhuun haawwatiin biyya keenyatti yookaan abbootiin ijoollee qaama miidhamaa qaban haalli jireenya isaanii biyya kanatti argamu. Kanaaf wanti kun sababaaf mana kiyya dhufe rabbiin waan kana fuudhee miidhaa kana fuudhee gara dalagaatti yookaan keerii guddootti jijjiiruuf natti fidee sababa jedhuun gara biyya keenyaatti haala ijoollee qaama miidhamtoota keessattuu umriin isaanii waggaa 3-21 jiranitti gargaaruun mijeessuu qaba. Dhaabbata qaama miidhamtoota gargaaru hundeessuu qabna sababa jedhuun dhaabbanni kun hundaa'ee jecha. Hayyee hedduu galatooma hojii hedduu guddaati. Achumaan manaajara kennaa biyya keessaa obbo Ahmad Daaluu mee isinoo akkamitti gara dhaabbata kanaatti dabalamuu dandeettan? Isinillee akka miidiyaa irratti illee isin arginetti nama qaama miidhamaati. Gara dhaabbata kanaatti haala kamiin dhufuu dandeettan? Galatooma. Dhaabbanni kennaa ana qofa osoo hin taane namoota hedduuf carraa kallattii garaagaraatiin dhaabbata uumee jiru. Tokko nama miidhama qaamaa qabuuf hirkoo ta'uudhaan kaan immoo hirkoo ta'uu bira dabree immoo dhaabbata kennaa keessatti carraa isaan ittiin tajaajilan
yookiin fedhii mul'ata isaanii galmaan gahatan daandii isaanii ta'uudhaan kan tajaajilaa jiru dhaabbanni kennaa. Namootuma san keessaa tokko ta'uudhaan ka'anis Adde Haliimaan bara 2022tti gara biyyaa yeroo duraatiif dhaabbata kennaa qabatanii dhufanii dhaabbanni kun namoota miidhama qaamaa qabaniif meeshaa hirkoo qaamaa hedduminaan qabatanii dhufanii meeshaa hirkoo qaamaa kana raabsuuf yeroo jedhanitti an duraan waldaa qaama miidhamtootaa irratti waan hojjedhuuf karaa saniin tajaajila kana waliin kennuudhaaf namoota miidhama qaamaa qabanii fi tajaajila meeshaa hirkoo qaamaa achi dhufe kana raabsuudhaaf jecha hojii tajaajila namoomaa yookiin chaaritii kana irratti namoota kana biraan akkaataa ittiin waan Adde Haliimaan fidan kana fayyadamtoota biraan ittiin gahuu dandeenyu irratti walitti dhufnee eegasii tajaajilli kunis kaayyoon dhaabbata kennaas hojiin ani durayyuu hojjechaa turee fi dabree hundaa ol immoo anis nama miidhama qaamaa qabu ta'uu kiyyaan gara dhaabbata kennaatti akka dabalamuuf karaa naa uumee jira. Kanaan alatti immoo wanni guddaan ilmi namaa yeroo dhalatee gaafa jiraatu akkanumaan jiraatee dabruu hin qabu. Mul'ata qabaachuu qabaa, kaayyoo qabaachuu qabaa, chaaptarii jireenyaa qaba jechuudha namni martinuu. Kanaaf anis akka nama tokkootti kaayyoo qabaa, mul'ata qabaa. Mul'ata kiyya keessaa tokko namoota akka kiyyaa qaamaan miidhaman tajaajiluudha waan ta'eef dhaabbanni kennaa carraa kana naa kennee mul'ata kiyya karaa dhaabbata kennaatiin milkeessuu akka danda'u itti amanee yaamicha dhaabbanni kennaa naa godhe fudhachuudhaan gara dhaabbata kennaa dhufe jechaadha. Hayyee galatooma hojii guddaarra jirtanii. Mee Adde Haliimaa dhaabbanni kennaa kun hojiin isaa akkuma kaaftan uummata biratti hoo hagam hojiin inni hojjetaa jiru kun fudhatama argatee jira dhaabbanni kun uummata biratti faayidaan inni buusu hubatamee jira mee? Gaaffii bareedaadha. Yeroo hedduu keessattuu uummata keenya biratti wanti baratamee namni tokko qaama miidhamaa ta'e yoo dhalate yookaas guyyaa keessas yoo qaama miidhamummaa irra gahee aadaa mana keessatti dhoksuutti jira. Namni irraa hin haasa'u, namni ijoollee ofii yoo laakkaa'u nama qaama miidhamaa safaa keessaa hambisaa. Kun aadaa duubatti hafa qaama miidhamaa ta'anii dhalachuun yookaan qaama miidhamummaan yakkaa miti. Akkuma nama kam mura gahuu danda'a. Dhalootaan qofa osoo hin taane guyyaa keessas keessattuu fakkeenyaaf biyya keenyatti yoo argite balaa konkolaataatiin, baajaajiin, motoraan guyyaa irraa guyyatti namoonni hedduun qaama miidhamummaaf saaxilamaa jiru. Akkasumas dhalootaanis disabilitiin bifa hedduu bifa almost biyya kana keessatti maqaan isaatis qajeelatti hin beekamneen argamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf mana garii yoo dhattu baadiyyaa Oromiyaa keessas ta'ee bakka hedduutti ijoollee qaama miidhamaa 2, 3 haga 4, 5 haga akka argitu fa'aatu jira. Kuni yeroo hedduu hin mul'atu namni yookaan rakkatee rakkinnumaan daangaa yoo ta'e gadi bahee karaa irratti kadhatu argita malee yookaan masjida jalatti yookaan gabaa keessatti yookaan churchii jalatti guyyaa Friday yookaan guyyaa sanbata guddaa yookaan xiqqaa guyyaa kanaa kunniinuu namoota rakkoon daangaa itti yoo ta'e beela'anii gabbahanii ijoollee kanaan kadhatan jecha. Kuni maaliif namni gadi bahee ijoollee kana hin mul'isu ollaan qaama miidhamaa ollaa isaa jiru hin beeku. Kanaaf fudhatamummaan waa'ee qaama miidhamummaa tokkoffaa namni jalqabaa irraa haasa'uu qaba. Waan wayii ati gabbaastee hawaasatti yoo fiddu yeroo jalqabaatiif yoo ta'u haarawaa namatti ta'a. Normalize gochuu qabda. Kanaaf immoo deddeebiitee awareness irratti dalaguu qabda. Namni waa'ee kanarraa akka hin saalfanne irraa haasa'uu qabda. Dalagaan guddaan meeshaa fidanii qooduu fi tajaajila biraa kennuu duratti sammuu namaa ilaalcha namaa jijjiirudha. Kanaaf dhaabbanni kennaa urga hundaa'e irraa nutti dalagaan guddaan nu ifin meeshaa finni asitti qooduu fi tajaajila garaagaraa kennuu fi mana barumsaatti baasuu nyaata isaanii mana isaanii tajaajila garaagaraa kennuu irraa priority tokkoffaa itti kennu awareness irratti.
barsiisuu irratti, tireeningii irratti barsiisotas ta'ee bakka garaagaraati. So yeroo jalqaba meeshaa yookaan gara biyyaa fidu wanti an arge guddaani namni rakkatee daa'ima ofii yookaan namni guddaan umriin isaa waggaa 80-90 waggaa dheeraaf lafarra deemaa bahee mana keessatti hafe sababa wanti kun biyya kana dhufee jira. Yeroo jalqabaaf meeshaan hagana gahu hagana bifa garaagaraatiin kana seenee beeku waan kana argatu qabna jedhanii haati daa'ima isii waggaa 15 waggaa 16 dugdatti baataa turte ba'aa kana ofirraa baasuuf jecha namni hedduun bahee ture. Carraa kanatti fayyadamuun ammoo nu barsiisutti turre jecha. Bakka meeshaa kana itti qoodnu maratti awarenessii kennaa turre. Amma immoo barreen gaddaa irra deebinee charii yoo galchinu namni baay'een namni waggaa dheeraaf ijoolleen waggaan isaanii 17-18 jaarsoleen sababa kanaan gadi bahan jecha. So goda hedduu qaama miidhamaa hedduu baasuu dandeenye akkasumatti ammoo ilaalchis jijjiiramaa dhufaa jira. Fudhatamni dhaabbata kanaa amma baay'isee guddatutti jira. Alhamdulillah ammas ganaa fagoo jirraa qabsoo jajjaba barbaachisa. Asitti dhiisii guddatte keessattuu iyyuu qabsoo waggaa 30 jecha. Kanaafii nuuf jalqabaa waggaa hundeeffamee dhaabbanni kun waggaa 3 afuraffaaf akkas deema. So dalagaa hedduutu nu eeggata garuu bara baraan jijjiirama gotti jirraa jechuu barbaadeeti biyya keessattiifis biyya alaattis. Hayyee hedduu galatooma. Obbo Ahmad mee gaaffii makana isin akka nama biyya keessatti hojjetaa jirutti uummanni keenya hagam barbaachisummaa dhaabbata kana hubatanii hagam gara keessanitti dhufaa jiru moo isintu gara isaanitti deemee barbaadee isaan gargaaraa jira? Akkasumallee haga ammaatti namoota miidhaman kana keessa miidhaan aksidantii konkolaataa ni jira. Uumamaan qaama miidhamaa ta'anii dhalachuun ni jira. Balaalee garaagaraa biyya teenya keessatti deemuu balaa waraanaa waan garaagaraa jira. Mee kanneen keessaa irra caalatti qaama miidhamaa gosa kamiitu irra hedduu? Heddumminni qaama miidhamaa kana akka amma fakkeenyaaf miidhama gosa gosaatu jira. Kana keessaa miidhamni irra guddaadha biyya teenya keessatti. Miidhama kami? Kanarraa mee nu ibsa. Ayyee dhaabbanni kennaa sochiin inni biyya keessatti godhaa jiruu fi fudhatamummaan inni qabu maal fakkaata kan jedhu achirraa jalqabuudhaaf kennaan akkuma maqaa isaa kennaa ta'eeti kan gara biyya kanaatti. Kennaan namoota hedduuf balbala banee jira. Namoota hedduu manaa baasee jira. Akkuma beekamu hawaasni keenya uumamaan yookiin immoo dur irraayyuu kaasee nama gargaaruu, wal gargaaruu, walii rifachuun beekamaadha ni jiraata. Garuu bifa ijaarameen, bifa jaarmiyaa kanaan haala walitti dhufeenya qabuun, haala namni tokko dhaabbata wayii hundeessee karaa saniin namoonni hedduu itti dhufanii irraa fayyadamuu fi dhaabbata kana fayyadamuu keessatti garaagarummaan ni jiraata. Wanni hawaasni dhaabbatatti dhufuu fi dhaabbanni gara hawaasaa dhufuu lachuun ni jira. Dura dhaabbatattu gara hawaasaa dhaqaa jira. Yeroo erga dhaabbanni kennaa biyya keessatti ofiishaalii banamee waajjira isaa godhatee tajaajila kennuu eegalee dhaabbanni kennaa yeroo garaagaraatti baadiyyaa keessa deemuudhaan aanota godina Arsii Lixaa, godina Harargee Lixaa keessatti iddoo garaagaraa Agaa, godina Baalee iddoo adda addaa deemuudhaan namootni miidhama qaamaa qaban qaama mootummaa wajjin ta'uudhaan warri manaa bahan daataan isaanii barbaadamee akka dhufan meeshaa hirkoo qaamaa dhaabbata kennaa irraa akka argatan warri carraa dhaban akka carraa argataniif sababni isaan manatti hafaniif maal jedhee qorachuudhaan dhaabbanni kennaa sochii taasiseen gara hawaasaatti deemu jecha. San irra taree marsaa itti aanu irratti gaafa dhaabbanni kennaa yeroo ofii bifa sochiitiin aanota keessa deemaa, baadiyyaa keessa deemaa, magaalaa keessa illee deemaa qaama bakka inni jirutti itti dhaqaa hawaasa keessa yeroo socho'aa turetti sagantaa ofii gaafa goolabee sochii itti aanuuf gara waajjiraatti yoo deebi'u sochiilee amma godhaa jiru kana keessatti guyyaa guyyaadhaan hawaasnis
hawaasni biraas namoonni miidhama qaamaa qabanis hawaasni miidhama qaamaa ijoollee miidhama qaamaa qaban maatiin qaama miidhamtootaa jechuu kiyyaa isaanis gara dhaabbata kennaa dhufaa jiru jechuudha. Maalirraa ka'uudhaan qabatamaan dhaabbanni kennaa qaama miidhamaadhaaf kennaa ta'uun qabatama ta'uu arguudha jecha. Namoonni miidhama qaamaa qaban ka duraa manatti hafan manaa bahuu isaanii qabatamaan arguurraa hawaasni kan dhufuu jiru. Namoonni lukaan lafarra deemaa turan amma ol ka'anii kiraanchii qabatanii isaan kiraanchii qabatan kun kiraanchii kana dhaabbata kennaa argate jedhanii yoo ragaa ba'an hawaasni waan san arguun gara kennaa dhufuu jira jecha. Akkasuma sochiilee oonu kana karaalee miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin hawaasni bakka jirutti akka hubannoo argatu gochuudhaan sochii dhaabbata kennaa mul'isuu fi tokko namoonni fayyadamaa ta'an miidhama qaamaa qaban odeeffannoo kana hin qabne waa'ee dhaabbata kennaa hin beekne dhaabbata kennaatu warri hin beekne dhaabbanni kennaa eessa jiraa kan hin beekne akka beekaniif odeeffannoo kana kan akka argataniif sochii goona jecha. Inni lammaffaa namoonni dhaabbata kennaa cinaa dhaabachuu barbaadan akkuma jalqabarra isinii kaase asiin dura miira wal gargaarsaa yookiin aadaa wal gargaarsaa bal'aa qaba sabni keenya uummanni keenya ni qabna. Garuu bifa jaarmiyaatiin waa walitti finnee waa walitti ijaarree bifa saniin waan dhuunfaadhaan nama ittiin gargaarru kana bakka tokkotti deebifnee bifa salphaa ta'een nama hedduu ittiin gargaarru kana keessatti baratamaa hin taane waan ta'eef isa kana baratuu keessatti hawaasni dhaabbata kennaa bira dhaabbachuu keessatti reef jalqabbii irra jirra. Sochiilee amma jalqabaman ammoo sochii bareedaa akkuma gaafii jalqabaa kanarratti isinii kaase walitti dhufuu jalqabneerra jechuudha. Dura dhaabbatatu gara hawaasaa dhufe amma hawaasnis gara dhaabbataa dhufaa jira. Amma walitti dhufaa jira. Wal madaalaa deemuu jira jechaadha. Kan itti aanu walitti gosa miidhama qaamaa yoo ilaalle akka WHO yookaan dhaabbanni fayyaa addunyaa qorannoo yeroo dheeraan dura qorateen biyya keenya biyya Itoophiyaa kana keessatti qaama miidhamtoonni reeshoon isaa nama akka biyyaatti jiru keessaa parsantiin 17. Kana jechuun naannoo miiliyoona 17 miiliyoona dhibbaa keessaa miiliyoona 17 qaama miidhamaadhaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti ragaa dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'een namni miiliyoona 17 akka Itoophiyaatti qaama miidhamaadhaa jedhamee yaadama. Qabatamaan maal fakkaata kan jedhu miti har'arra dhaabanneeti miti gaafsanuu ragaan kun reeshoodhaan haa kaa'amu malee qabatamaan baadiyaa keessa naanna'anii mana keessa seenanii qaama miidhamaan silaa galmaa'uu qabu hundi galmaa'ee qaama miidhamaan Itoophiyaa keessa jiru miiliyoona 17 qofa jechuu miti. Kabahee mul'atee fi ka galmaa'eetu sadarkaa sanitti wanni jedhe gaafsan jecha. Har'a ammoo sanii ol dachaa ta'uu danda'a jedhamee yaadama. Akka Oromiyaatti yoo dhufne naannoo parsantii 15tu Oromiyaa keessatti qaama miidhamaadha jedhamee akka ragaa biiroon dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaa kaa'etti jechuudha. Kana jechuun kunis ni heddummaata jechuudha. Miiliyoona 5 ol ta'a Oromiyaa keessatti namni miidhama qaamaa qabu. Kun ragaa akkuma ka'umsaatti qabatame malee ragaa qabatama jedhamee qaama miidhamaan Oromiyaa keessa jiru miiliyoona 5 waan jedhamuuti. Sanii ol dachaa ta'uu danda'a jedhamee yaadama. Maaliif nummaan sochii dhaabbanni kennaa godhe keessatti nama tokko deeggaruuf aanaa tokko gara aanaa tokko yoo sochoonu maatii qaama miidhamaa odeeffannoo arganne tokko bira yoo geenyu ollama sanitti nama biraa ka qaama miidhamu ka ollaan sun hin beekne ka akka ragaa qabatamaatti ka jiru godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti nama nu gargaarutu jira. Ijoollee dhaabbanni kennaa horatu keessaa mucaa tokko ni jira. Isa ni hordofna ji'a sadii deemnee haala isaan irra jiran ilaallaa deeggarsa garaagaraa isaanii goona. Yeroo waan kana gochuudhaaf achi deemnu hojjettoonni keenya deemanii ollaan isaanii cinama mana isaanii kan jiru maxxanuma mana isaanii kan jiranii daa'ima horii akkanarra raastee qabattee dhufte. Warri ollaa marti eessaa fuute daa'ima kana kiyya yoomdee daa'imni waggaa meeqa waggaa 5 waggaa 5 guutuu maal ta'e qaama miidhama waggaa 5 guutuu ollaan mana sanii daa'ima kanan beeku. Warri ollaa abbaan daa'ima nuti gargaaru kun hagaadhaa maaliif dubbachuu dhabde maal ta'e daa'imni kan haaraa ta'e jechuudha hawaasa san keessatti.
So wanni akkasii ni jira. Kanaan ala godina Arsii Lixaa Aanaa Hasaasa keessatti gada Basaasaatti mucattii takka akkasuma ijoollee dhaabbanni kennaa horatu keessaa baadiyaa Waqeenxaraa naannoo jedhamu. Waqeenxaraa xiqqoo magaalaa xiqqoodha. Achiiyyuu baadiyaa keessa jiraatti. Manaa baateen beektu umriin isii naannoo 18 haga 20 ta'a. Umrii isii kana guutuu manaa baateen beektu. Iida salaattee masii dannattuu yookiin jumaa dhattuu bakka isiin deemtu jiru jechuudha. Wanni dhimma kamuu irrattu hin hirmaatu. Tajaajila hawaasummaa misooma amantii kamuu keessaayyuu isiin bilisa jecha uumaa keessatti. Gaafa dhaabbanni kennaa bakka isiin jirtutti sagaleen kun jeeqaa jiraame. Itti fufa Ahmad, itti fufa. Sagaleen zikriin dhaga'amaa jechuudha. Bareedaadha dubbadhaa hin jiru sagaleen bira. So mucattiin tuni gaafa dhaabbanni kennaa isii argee meeshaa hirkoo qaamaa wiilcherii fayyadamtii. Miila lamaanuu isii paaralaayiziidha. Wiilcherii argattee manaa baata. Gaafa wiilcherii argatte masjiida. Gaafa wiilcherii argatte madrasaa dhatte. Akkuma isaan maatii ragaa baanitti isin jira. Nama kana hin qabdanii namni akkana jedhamu kun keessanii maatiin ollaan gosti qabatamaan gosti isiin keessa dhalatte maatiin isii ardaan naannoo sanii nama akkana jedhamullee hin qabdanii yaada. Yoo akkas jedhan gaafa Jumaa mucattiin tun wiilcherii fudhattee asii galtee akka carraa ta'e yeroon isiin wiilcherii fudhatte ji'a Ramadaanaa keessa. Ji'a Ramadaanaa ture sagantaa iftaaraa dhaabbanni kennaa asitti qopheesse irratti yaamnee sagantaa sanarratti hirmaattee meeshaa hirkoo qaamaa kana fudhattee galtee Jumaa itti aanu isiin qaraawwanni isii qabeeru namni tokko socho'uuf maal isa barbaachisaa miila isa barbaachisa. So isiin hirkoo miilaa waan hin qabneef manatti haftee gaafa hirkoo miilaa kana argatte immoo manaa baatee masjiida deemte. Masjiidatti arganii namoonni haadha waliin argan, obboleettii waliin argan teessanii eessaa dhufte. Namni marti akka ajaa'ibaatti na ilaalaa ture jettiin sun wiilcherii isiin ittiin deemtu kana namni hin beeku. Maali wanti kun eessaa argatte? Namni kun eessaa dhufe? Eessaa bahe? Nama waggaa 20 achi dhalatee achi guddatee achi keessa jiraate jechuudha. Hawaasni isiin keessa jirtu sun beeku ture. So dhaabbanni kennaa namoota akkanaa kana manaa baasu jira. Ragaan akkanaa ragaan qabatamaa kun illee jira. Wanni kana kaasee fi baay'inaan nama miidhama qaamaa qabu dhugamatti galmeessinee bira geennee hin jirru. Qaamni waan kana galmeessullee galmeessee bira gahee hin jiru. Akkuma reeshootti uummata haganaa keessaa namni haganaa qaama miidhamaadha jedhamee kan yaadamutu jira. Gosoota miidhama qaamaa jiru keessaa tokko fiizikaal ka jedhamu miidhama qaamaa waan mul'atu ka jedhamu. Harkaa, lukaa, dugda wantoota kanneentu fiizikaal impairment ka jedhamu jira. Inni tokko isaa. Inni kun immoo visual impairmentidha. Warra ijaan qaroo dhabeeyyii jenna afaan Oromootiin. Qaroo dhabeeyyii jedhamanii hearing impairment ka jedhaman warra deaf jedhaman yookiin warra hubamtoota dhageettii gurraa jenna afaan Oromootiin. Achumaan yaa'u erga waan ta'eef carraa kanaan namoonni miidhama qaamaa qaban akkaataan itti yaamaman bifa kanaan yaamamuu qaba jechuudha. Gosa miidhamaa yoo adda adda baafnee deemnu nama harkaalutti isaa miidhameen qaama miidhamaa jenna yookiin physical impairment jedhama. Nama ijji isaa miidhameen qaroo dhabeessa jenna. Malee bal'aa hin jennu, jaamaa hin jennu, ka ija hin qabne hin jennu, ija hin qaba. Ija osoo qabu ijji isaa tasilaa arguu dandeettu yookiin ampuulii jedhamtu santu arguudha malee ijji keessa jira. Ijji fuulduraan arguu ka sammuu keessaa garuu hin arga. Ijji sammuu keessaatiif ijji itti waa diimaa gurraacha adda baafuun garaagarummaa qabaatu. Inni kuni gosa miidhamaa jiru keessaa sadi kaasnee jirra. Sadaffaan hiriingiidha. Hubamtoota dhageettii gurraati. Duudaa jedhaan namni. Wanni kun sammuu nama miidhama qaamaa qabu hedduu miidha. Hubamtoota dhageettii gurraa jedhama. Dhageettii gurraatu isaan hubame malee hin duudne jechuudha. Karaa biraatiin, mala biraatiin, sirna dhageettii biraatiin dhagahuu waan danda'aniif. Kana kabiroo immoo
gosti miidhamaa hedduutu jira. Isaan guddatanii mul'atan baay'inaan beekaman isaan kanneen keessaa irra baay'inni naannoo nuti itti argamnu fi Oromiyaa keessatti haa ta'u akkuma biyyaattuu baay'inni isaa sababa of danda'e waan qabuu fi fiizikaal ka jennu yookiin miidhama qaamaa sochii ka jennu kana jechuudha harkaaluu kan wal qabatu. Sababoonni miidhamni qaamaa kun baay'atuuf ammoo miidhama qaamaa hunda keessaa tokko sababa waraanaatiin namoonni miidhamni qaamaa kun fiizikaaliin kun irra gahu waraanaan warra miidhaman. Waraanni yeroo baay'ee harkaaluu kan namarraa wanni akkasii waan argamuuf sababni namoonni kunniin baay'ataniif tokko kan. Inni lammataa immoo sababa pooliyoo waan jedhamutu jira. Sababoota namoonni miidhama qaamaa ittiin horatamu keessaa pooliyoodha. Pooliyoon kunis yeroo daa'imni tokko garaa haadhaa keessa jiru yookiin kunuunsa argachuu malee osoo hin argatin hafee miilli isaa paralaayiz ta'ee harkaanutti isaa paralaayiz ta'ee dhalachuu. Eegas immoo eega dhalatee booda sababa garaagaraatiin sababa fayyaatiin wal qabatuun miidhamuu kan jedhamu ni jira. Sababoonni kunniin inni biraa balaa konkolaataati. Irra caalatti biyya keenya keessatti rakkoonni yeroo baay'ee mul'atu wal bira qabnee ilaaluu kan dandeenyu balaa konkolaataatii fi kan waraanaati. Balaa konkolaataatiin namni guyyatti namni miidiyaa irratti akkuma waliin arginu guyyaa guyyaadhaan aanaa tokko keessaa namni osoo hin miidhamin hafu hin jiru. Guyyaarraa namni miidhamni qaamaa horatamaa deemaa jira jechuudha. Sababni kun immoo tokko balaa konkolaataati. Sababa kanaa fi kan kana fakkaatanii sababoota kanarraa hafan hedduu fi gosti miidhama qaamaa jiru keessaa fiizikaalii kan jennu yookiin miidhama sochii qaamaa kan jennu kuni ni baay'ataa jechuudha. Walumaa galatti namni miidhama qaamaa qabu sadarkaa qabaa. Sadarkaan inni ittiin miidhamni isaa wal caaluutu jira malee namni nama ta'e namni kamiyyuu wal qixaa. Baay'inni irratti waan na gaafataniif baay'inni nama qaamaa qabu. Nu biratti illee kan tajaajilamu irra caalaan isaanii nullee piroojeektiin keenya yeroodhaaf daayirekti ammaaf kan irratti tajaajilaa jiru kan baay'ina qabuu fi waan warra sochii miidhama qaamaa sochii jennu kanneen irratti xiyyeeffanna jechuudha. Iddoowwan isin ammaan tana irra hojjetaa jirtan baay'inaanii godinoota Oromiyaa keessaa hagami baay'ina haga ammaatti isin qarqaartan. Ka qarqaaruu fi humna itti dhabdanii hagamta akka gahan. Tole iddoowwan dhaabbanni kennaa itti dalagu jiru kaayyoon dhaabbanni kennaa dhaabbata sadarkaa akka idil addunyaatti hundeeffame namoota miidhama qaamaa qaban garaagarummaa tokkoon malitti tajaajiluudhaaf kan hundeeffame jechuudha. Jalqaba irratti dhaabbanni kennaa akkaataan hundeeffama isaa ka'umsi wanni hunduu bakka irraa ka'uu qaba waan ta'eef dhaabbanni kennaa namni dhaabbata kana hundeesse Adde Haliimaan nama saba kanarraa bahee saba Oromoo irraa bahee carraa jireenyaatiin biyya biraa jiraatan biyya Ameerikaa jiraatan akkasuma Adde Haliimaan dhaabbata kana hundeessanii namoonni garalaafummaa qaban namoonni nama gargaaruu barbaadan namoonni nama gargaaruudhaaf fedhii qaban hedduun biyya Ameerikaa keessa jiran Adde Haliimaa cinaan dhaabbachuudhaan maatii isaanii irraa eegalee miseensota boordii dhaabbata kennaa irraa eegalee namoonni hedduun fedhii nama gargaaruu qaban dhaabbata kana utubanii sochiin godhamaa jira jechuudha. Kanaan alatti dhaabbanni kun achumarraa eegalee babal'ataa sadarkaa idil addunyaatti kan ta'ee Minisootaatti kan eegale amma immoo biyya keessatti bakki itti tajaajila kennaa jiru naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaalee hunda keessatti jechuudha. Qofaarratti godina Arsii Lixaa aanaalee hunda aanaa 13 fi bulchiinsa magaalaa 3tu jira godina kana keessa. Godina kana keessatti bakka hunda qaama miidhamaan tajaajila nu kenninu haga danda'ameen hunda bira gahuudhaaf sochii gochuu jirra. Godinni lammaffaan sadarkaa piroojeektiiti jechuudha. Hojiin tokko akka dhaabbataatti yoo dalagamu banaadhaa miti. Banaa miti yoo jedhu waan safaramuu qaba jechuudha. Iddoo itti hojjetamuu qaba. Baay'ina waan hojjetamuu qaba. Yeroo itti dalagamuu qaba. Baajeta ittiin dalagamuu qaba. Banaa waan hin ta'iniif ispeesifik godhamee kaa'ama. Sababa saniif akka biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaa fi biiroo mallaqa Oromiyaa wajjin dhaabbanni kennaa hayyama guutuu argatee sadarkaa piroojeektiitti godinaalee lamaan godina Arsii Lixaatii fi godina Harargee Lixaa irratti
tajaajila kana kennuu irratti argama jechuudha. Sadarkaa piroojeektiitti piroojeektiin tokko isa kanarratti hojjetu. Meeshaa hirkoo qaamaa dhiheessuu namoota miidhama qaamaa qaban kun akkuma dura kaasuuf yaalle wantooti bu'uuraa ilma namaatiif barbaachisan 3 jedhamee yaadama. Qaama miidhamaadhaaf ammoo 4ffaan hirkoo qaamaati jechuudha. Wantoota 3 dhala namaatiif barbaachisu kan bu'uuraa jedhamee yaadamu keessaa inni 4ffaan qaama miidhamaa qofaaf kan dabalamu hirkoo qaamaati. Akkuma waan bu'uuraa tokkotti namni tokko jiraachuudhaaf eega jiraatee inni nyaatee dhugaa gaafa dhuge immoo maal ta'a? Fedhiin isaa socho'uudha jechuudha. Namni gaafa nyaatee dhuge gaafa jiraate socho'uu qaba. Socho'uudhaaf ammoo waan ittiin socho'uun hirkoo yookiin miila qabaachuu qaba, harka qabaachuu qaba. Namni miidhama qaamaa hin qabne, miidhamni qaamaa isarra jiru immoo harkaanutti isaa yoo isarraa miidhame waan ittiin socho'uun hin qabu. Kanaaf dhaabbanni kennaa hojii isaa jalqabaa meeshaa hirkoo qaamaa dhiheessuu godhatee kan jalqabe jechaadha. Meeshaan hirkoo qaamaa kun waan bu'uuraa waan ta'eef nama sochii gochuu barbaadu akka hin daangeffamneef sababni daangeffama isaa meeshaa hirkoo qaamaa waan ta'eef meeshaa hirkoo qaamaa dhabuudhaan daangeffame kana daangeffama keessaa baafnee hawaasa keessatti akka dabalamuuf meeshaa hirkoo qaamaa kana akka jalqabaatti fudhannee sochiin godina Harargee lixaa aanaa hundarratti Arsii lixaa aanaa hundarratti kan godhame jechuudha. Yeroo jalqabaatiif dhaabbanni kennaa bara 2022 godina Arsii lixaa aanaa hundaa jechuun danda'ama. Meeshaa baay'inni isaa gosa 16 ol ta'e biyyatti galchuudhaan namoota baay'inni isaanii naannoo 1000 ol ta'aniif meeshaan kun raabsamee jira jechuudha. Kanaan alatti namoota dhuunfaati namoonni amma lakkoofsaan isin kaase kun dhaabbileedhaaf meeshaan achiin dhufe sun biyya alaatii yookiin Ameerikaa irraa adda addunaan fidanii meeshaa namoonni tokko dhuunfaan itti fayyadaman meeshaan gariin immoo meeshaa tajaajila fiiziyooteraapiitiif oolu dhaabbata keessatti namoonni hedduu dabareedhaan irraa fayyadamuu danda'u waan ta'eef hospitaalota dhiheenyatti argaman hospitaala Asallaa Riihabiliteeshin Seenter kan jedhamu giddugala meeshaa hirkoo qaamaa qaama miidhamtootaaf tajaajila qaama miidhamtootaatiif oolutu jira. Isaafis bifa deeggarsaatiin dhaabbanni kennaa yeroo sanitti kennee jira. Hospitaala Nageellee Arsii Shaashamannee akkasuma hospitaala fayyaa kan jedhamu magaalaa Shaashamanneetti argama. Yeroo hedduu namoonni balaa konkolaataatiin miidhaman hospitaala sanitti waan fayyadamaniif meeshaa hirkoo qaamaa kanneen achi fidamee achitti akka namoonni irraa fayyadaman gochuudhaaf akkasuma dhaabbilee miti mootummaa paartineer ta'anii dhaabbata kennaa waliin dalagan meeshaan kunniin isaaniif barbaachisuuf kennamee walumaa galatti meeshaa hedduutu gara biyyaa gala jechuudha. Yeroo sanitti bara 2022tti dhaabbanni kennaa leegaalii biyya keessatti hin galmoofne waan ta'eef akka biyya alaatti galmaa'ee dhaabbata biraa wajjin paartineerii ta'uudhaan waliin hojjechuun hojiin dalagamee 2023tti immoo oofishaalii sadarkaa federaalaatti abbaa taayitaa dhaabbilee miti mootummaa biyyoolessaa irraa hayyama guutuu argatee galmaa'ee achirramoo gara naannootti gad dhufee naannoo Oromiyaa irratti piroojeektii isaa bocee piroojeektiin kun piroojeektii tokkoffaa hirkoo qaamaa irratti kan dalagu lammaffaa ijoollee miidhama qaamaa qaban jireenya isaanii fooyyessuu irratti kan dalagu sadaffaa barnoota irratti kan dalagu afuraffaa immoo hubannoo hawaasni maalummaa miidhama qaamaa fi namoota miidhama qaamaa qaban kana deeggaruu irratti kunuunsuu irratti ofitti qabuu irratti kiyya jechuu irratti akkasuma namni miidhama qaamaa qabullee ani danda'a jechuu meentaalitii danda'uu akka qabaatuuf akka abdiin kutanneef hubannoo kennuu irratti kan hojjetu jechuudha piroojeektiin kun. Kanaaf piroojeektii kana qabatee naannoo Oromiyaa godina Arsii lixaatii fi godina Harargee lixaa irratti hojii jalqabe jechuudha. Hojii jalqabaa akkuma jalqaba irratti isin kaase meeshaa hirkoo qaamaa wiilcherii 270 biyya alaa irraa galchuudhaan 135 godina Arsii lixaaf magaalaa Shaashamannee irratti raabsamee wiilcherii 135 immoo godina Harargee lixaa magaalaa Mi'eessoo irratti sagantaa guddaa gochuudhaan iddoo keessummoonni hedduu argamanitti iddoo maatiin qaama namaa bal'inaan argamanitti hubannoo achumaan kennuun meeshaan kun raabsamee waan isin ajaa'ibu namoonni irra caalatti parsantii 90 ol nama haga ammaa wiilcheriin argannetu wiilcherii 270 kun kan bira gahuu danda'e jechuudha. Nama haga ammaa sababa wiilcherii dhabuutiin manaa bahuu dhabeetu wiilcherii kana argatee manaa bahe jechuudha. Godina lachuu irratti aanaalee hunda waliin gahuu danda'u
baay'inni namootaas yoo akka barbaadamutti nama miidhama qaamaa qabu kana kan mana jiru hunda baasuu yoo dadhabnes kan godina san keessa jiru yookiin aanaalee san keessa jiru hunda gandoota san keessa jiru hunda manaa baasnee hundaa kennuu barbaannus haga danda'ameen garuu aanaa hundarraa namoonni dursa kennamuufii qabu akka dursa kennamu gochuudhaan bira gahuun yaalamee jira jechaadha. Kun godina Arsii Lixaa akkuma isin jedhe aanaa hundarratti meeshaan kun raabsamee jira. Magaalaa Shaashamannees dabalata. Pirojektiin kuni dabalata akka pirojektiitti waan kana godinoota lamaan kanarratti mootummaa wajjin waliigaltee waan mallatteessineef wanni jalqabaa dursa kennuudhaan bakka kanarratti raabsine. Kana qofaan daanga'uu qabnu hawaasni keenya godina kana qofa lama qofarra hin jiru iddoo hedduu jiran waan ta'eef jennee yeroo itti aanutti deeggarsa karaa garaagaraatiin barbaanne meeshaa dabalataa biyya keessaas binnee godinoota biroo irratti fakkeenyaaf godina Baalee magaalaa Goobbaa irratti meeshaa hirkoo qaamaa kiraanchiis wilchiriis akkuma dura isinii kaase godinoota lamaan kan Arsii Lixaatiif Harargee Lixaa irrattis baay'ina wilchirii qofa isinii kaase malee kiraanchiis akkasuma kennamee jira jechuudha. Warra kiraanchii fayyadamaniif kiraanchii kennamee warra wilchirii fayyadamaniif wilchirii kennamee godinoota lachuu irratti bifa kanaan raabsamaa ture. Akkasuma godina Baalee magaalaa Goobbaattis namoota hedduuf nama miidhama qaamaa qabu kan dhuunfaa qabu qofa osoo hin ta'in dhaabbatas akka dhaabbataatti godina Baalee keessatti hospitaalaa fi yuunivarsiitii Madda Walaabuu sadarkaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu jalatti kan argamu hospitaala Goobbaa namoonni miidhama qaamaa qaban hedduminaan naannoo sanitti waan irraa fayyadamaniif meeshaa hirkoo qaamaa lakkoofsaan hedduu ta'e isaanis bifa kennaatiin kenninee namoonni naannoo san jiran ka gara Shaashamannee dhufuu hin dandeenye, ka gara Asallaa dhufuu hin dandeenye, ka gara Finfinnee dhufuu hin dandeenye dhiyeennatti achitti akka argatanii fi godina Baalee keessatti tajaajila kan akka argachuu danda'aniif yuunivarsiitii Madda Walaabuu wajjin ta'uudhaan hospitaala Goobbaatiif deeggarsa kana kenninee jirra. Kanaan alatti immoo godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddee magaalaa Maleekaa jedhamutti achitti argamuudhaan qaama miidhamtoota 40 ol ta'aniif meeshaa hirkoo qaamaa kana kennuu danda'anii jiru. Wilchirii fi kiraanchii. Waan isin ajaa'ibu naannoo sanitti nama miidhama qaamaa qabu ka sababa meeshaa hirkoo qaamaa dhabuutiin manatti hafe akkuma jiru ta'ee nama osoo miidhama qaamaa qabu eega nama ta'ee manatti hafuun qabu jedhee manaa bahee harkaa miilaan lafarra deemaa dhoqqee keessa deemaa dhakaa muka keessa deemaa baadiyaa keessa beeka baadiyaa keessa deemaa lafa qotachuuf qottoo qabatee waa dalaguuf deemu namoota akkanaa fa'aa argine jechuudha godina san keessatti. Hinteen jedhanii nama lamaa godinni sun dhaabbata kennaa miidiyaa irratti arganii karaa nama nu beekuutiin nama lamaan namoota akkanaatu jira harkaa miilaan lafarra deemanii maasaa dhaqanii lafa qotatanii maatii horatanii nama akkanaa kan akkuma jirritu lafa kaatu wilchirima lamaan nu barbaadan jedhanii nullee pilaanii keessatti wilchirima lamaan qofa isaaniif special keeziidhaan qabannee hambifnee fi turre garuu yoo ragaa isaan bira jiru ilaallu hedduu waan ta'eef haga humna keenyaa qaama garaagaraa irraa kadhannee namoonni akka nu deeggaran goone wilchiriis kiraanchiis itti daballee nama 40 ol ta'uuf meeshaa kana geessinee hedduu gammadan jechuudha. Namoonni hedduu irraa gammadanii fayyadamaa ta'uu danda'anii jiran jechuudha godina Gujiittis. Akkasuma akka godinoota kanniinii baay'inaan deemuu baannus haga danda'ame dhaqqabuudhaaf dhaabbilee akka dhaabbata kennaatti hojjetan. Fakkeenyaaf dhaabbata Finfinneetti namoota harka qalleeyyii nyaachisu dhaabbata Baabul Kayrii jedhamu miidiyaa irratti hedduu kan beekamu. Dhaabbata sanis deemnee akka dhaabbata kennaatti hariiroo waliin uummachuudhaan namoonni miidhama qaamaa qaban achi jiran kan waan ittiin socho'anii hin qabne akka achi keessatti itti fayyadamaniif wiilcherii muraasa isaaniis geessinee tajaajila akka itti kennuu danda'an jechuudha. Isaan akka sanis dhaqqabuu danda'eera dhaabbanni kennaa. Kana bira dabree dhaabbata Iznat jedhamu namoota ijoollee miidhama qaamaa qaban achi keessatti tajaajilu. Meeshaa istaandii jedhamu jira. Namoonni miidhama qaamaa qaban kun keessattuu ijoollee harkaa miila isaanii to'achuu hin dandeenye fedhii qaamni isaanii yeroo tokko tokko dhaabachuu qaba yookaan taa'uu qaban. Akkuma namni qaamni isaa isaaf to'atamu yoo barbaade taa'uu qabu yoo barbaade dhaabachuu qabu yoo barbaade ciisuu qabutti isaanis fedhii kana ni qaban miira qaama isaaniitu isaanii ajajamuu dhabe waan ta'eef kanaaf dhaabbanni sun
meeshaa akkanatti isaan kunuunsu yookiin akka yeroo isaan akka dhaabatan barbaadan dhaabsisu, yeroo isaan akka ciisan barbaadan jiru, yeroo isaan akka taa'an barbaadan teessisu hin qaban waan ta'eef meeshaan sun immoo dhaabbanni kennaa biyya alaa irraa galchee waan tureef meeshaa san dhaabbata sanii geessine bifa kanaan deeggarsa goonee jechuudha. Kanaan alatti namoota paartanii kennaa waliin ta'anii hojjetan nama akka Sister Obsee wajjin ta'uun godina Shawaa magaalaa Amboottis namoota muraasaaf meeshaa hirkoo qaamaa kana erginee fi achitti akka dhaqqabamu gooneerra. Kana qofaa miti sababa waraana garaagaraatiif naannoon sababa hanqina nageenyaatiif godina Wallaggaa sochii guutuu goonee deemuu hin dandeenye. Garuu namni baay'ee miidhame waan jiruuf karaa abbaa amantaa mana cherchii tokkootiin isaan dirqamaa waan qabaniif achi waan deemaniif kiraanchii muraasa namoota achitti rakkataniif akka karaa isaaniitiin nu dhaqqabu goonee haga danda'ameen haga humni dhaabbanni kennaa danda'een yoo kiraanchii tokko qabaanne bakka kiraanchiin tokko barbaachisu yoo beekne bakka saniin gahuudhaaf sochii gochuu jirra. Walumaa galatti yoo xiqqaate dhaabbanni kennaa namoota 3,000 ol ta'uuf meeshaa hirkoo qaamaa kana raabsee jira. Akka dabalataatti immoo sochiin dhaabbanni kennaa biyya keessatti godhe kun meeshaa hirkoo qaamaa raabsuutiin wal qabatu. Inni dabalataa ijoollee miidhama qaamaa qaban kan dhaabbanni kennaa horatu jira jechuudha. Horatu yoo jedhamu waan wayii itti darbanii biraanitu osoo ta'in ijoollee kun akka aniifis daa'ima kiyyaa kennaa yaadnee nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, uffata isaanii, bultii isaanii, ooltii isaanii, barnoota isaanii waan isaan ittiin baratan waan hunda isaanii guutuudhaan akkuma ganama galgala nuti daa'imman kennaaf yaadduuf nuti dhaabbanni kennaa ijoollee miidhama qaamaa qaban kamaatiin isaanii harka qalleeyyii ta'e namni tokko sababa miidhama qaamaa qabaate qofaaf hin gargaaramu kennaa keessatti yoo hirkoo qaamaa ta'in alatti. Hirkoo qaamaa yoo hin qabaatin inni qabeenya qabaachuu baate hanqina hirkoo qaamaa qabataa namni hirkoodha waan ta'eef miila waan ta'eef miilli ilma namaa kamiifuu ni barbaachisaa kennaan inni kenna. Kanaan alatti deeggarsi dabalataa godhamu nama hanqina diinagdee qabuuf godhama jechuudha. Nama daftara bitachuu hin dandeenye qaamidhamaa ta'e kamaatiin isaa daftara isaa bituu hin dandeenye kennaan daftara bita. Nama waa nyaachuu qabu ka hanqina waan nyaatu hin qabneef sababa qaamidhamaa ta'eef yookiin ammoo maatiin isaa harka qalleessa yoo ta'e deeggarsa kana godha. Bu'uuruma kanaan dhaabbanni kennaa namoota miidhama qaamaa qaban kan dhaabbata keessatti horataman akka karoora keenyaatti waggaa 5 keessatti haga nama 300 horachuudhaaf karoora qabannee jiru. Waggaatti immoo karoora keenya nama 50 ture humni waan achi nu geenneef dura nama 10 selekti goonee eegas immoo nama 10tti daballee amma nama 20 of jalatti qabannee jira jechuudha. Namoota 20 kanaaf maaltu godhama? Warra mana hin qabneef manni ni kireeffama. Namoota kanneen amma nama hedduuf nama 20 keessaa nama 3 qofa namni maatiin isaanii mana qabu deeggarsa dabalataa barbaadan jechuudha. Nama 20 kana keessaa warra achirraa hafe hundaayyuu mana kireessinee jirra jechuudha. Mana ni kireessinaa fi hanqina isaan mana kireeffachuu dhaban yookiin fira bira yoo jiraatan yookiin manni yoo mijaa'uu baate. Kanaan alatti immoo ijoolleen tun akka baratan waan barbaadaniif carraa isaan barnoota akka isaan baratan ittiin goonuun banuudhaaf gara naannoo barumsa itti argachuu danda'anii naannoo accessible ta'e sadarkaan miidhama gosa miidhama qaamaa isaanii wajjin ka deemu magaalaadha waan ta'eef baadiyyaa keessatti socho'anii akka barbaadanitti wiilcheriidhaan caffatu jira, gaara jira, laga jira, boolla jira, laga jira waan garaagaraatti jiru baadiyyaa keessa waan ta'eef sochii kana akka fedhii isaaniitti deemanii waan barumsa baadiyyaa keessatti akka nama miidhama qaamaa hin qabneetti argachuu waan hin dandeenyeef baadiyyaa irraa gara magaalaa akka galan goonee hedduu isaanii magaalaa keessatti mana isaanii kireessinee magaalaatti argamanii mana barumsaatti akka dhiyaatan naannoon isaan galan immoo disabilitiidhaaf akka miidhama qaama isaaniitiif mijaa'utti tolfamee bifa saniin isaan achi keessatti tajaajilamaa jiru jechuudha. Kun tokko tajaajila barnootaati isiniin jedhee jira mana barnootaa akka galan goona. Meeshaa deeggarsa barnootaa isaaniif ni kennina. Mana yoo hin qabaanne magaalaa keessaa mana yoo hin qabaanne mana akka kireeffamuuf godhamee manni ni kireeffamaa fi uffata isaaniif barbaachisu waggaatti yoo danda'ame yeroo 3 yoo dadhabame yeroo 2 akka karooraatti qabatamee ammaaf marsaa duraa uffanni isaaniif bitamee jira. Hunda isaaniitiyyuu uffanni bitamee manni kireeffamee
akkasuma immoo kwartariidhaan yookiin kurmaanaan ji'a sadiin jechuudha. Nyaata isaanii waan isaaniif barbaachisu bitamee isaaniif kennama. Kanaan alatti wantoota dabalataa isaaniif barbaachisu waan akka saamunaa qulqullinaan wal qabatu kanneen deeggarsi isaaniif ni godhama. Ijoolleen kunniin osoo hin yaaddain osoo miidhamni miidhamummaan namaan addaan jedhanii osoo hin yaadin osoo an akka namaatti of hin yaadu hin jedhin bilisummaadhaan akka barataniif dhaabbanni kennaa waan kana jechuun jira. Ammaaf nama 20 qabannee tajaajilaa jirra. Gara fuula duraatti immoo namoonni bifa kanaan tajaajilamuu qaban hedduu. Ijoollee kanneen maatiidhaan addan baafu. Maaliif amantii qabanii, hawaasummaa qabanii, waan garagaraatu jechuun namummaa nama duudhatu jira. Waan garagaraatu jira waan ta'eef dhaabbanni tokko akka dhaabbataatti iddoo tokkotti walitti qabanii seentara tokko keessatti barsiisuu. Amma nu ijoollee horanne yoo jennu waan bakka tokkotti walitti qabnu kana fakkaata. Akkasiin maatii isaanii keessatti haadha isaanii irraa osoo addan bahin, abbaa isaanii irraa osoo addan bahin, amantii isaanii keessaa osoo hin bahin, aadaa fi seenaa waan beekan keessaa osoo hin bahin, achuma keessatti guddina isaanii malu akka guddataniif, barnoota isaanii malu akka argataniif, kunuunsa isaanii malu akka argataniif dhaabbanni kennaa hojii kana hojjechuu jira jechuudha. Adde Haliimaan illee neetwoorkii irratti deebi'anii jiranii. Kanumaan xumura jechuudha waan dabalataa hojii jiraatee booda. Hedduu galatoomaa obbo Ahmad hedduu bal'inaan nu ibsitanii dhugaa dubbachuu fi hojiin kun hojii hedduu ulfaataa ta'urra ofiiyyuu isinillee nama qaama miidhamaa ta'urra dhukkubsataan namni waan isa dhukkubu nama biraa akka isaa dhukkubu beeka waan jedhaniif iddoo kana jirtan natti fakkaata. Hedduu galatoomaa yaada bal'aa fi nama barsiisuu danda'u nu kennitan. Adde Haliimaa gara keessa